barbaaddi garuu maalin godhuufi dandari'an way wardaa waan hin godhuuf hin qabu eega Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota warda oro akkami jirtanii nagaanaaf qabdanii jirtanii jajjabaatanii isiniin jecha ardalleega wardaan kuno deebitee jirti wardaan maalin nu deebitee jechuun keessan hin oolamu insha Allah wardaan waan haaraa qabattee isin dhufte irra oduu gammachiisa insha Allah isinuma gammachiifte waanuma isin gammachiisuun dhufee inshallah walumaan rabbiin nu haa gammachiisu gammachuu waan ajaa'ibaatiin dhufe arda waan ajaa'ibaa waan nama kofalchiisu waan nama gammachiisu hedduu takka rabbiin illee nu haa gammachiisu waan gammachuutiin dhufe wanni gammachuu taati qabattee dhufte maali kajetta yoo taate akkuma agartanga biiftuu teenya tana gaafuno Abraham jetti ishini Abraham gaafuno khanawu dhiisee khute khana khunquufe jira khaquufe maal godhatna khaquufe gaa khaquufe khadatuun hin taatu khaquufe gaa yoo khaquufe dides khabeele guutudha khabeele gaa waan feetellee taatani nyaataa mitiire khabeele jechuudha khaquufe quufe khute khabeele guutudha gaa khabeele kennina jenneeti inshallah ga rabbiin nu bira haajiraatu rabbiin garuu waan khayriin qabnetti nu oofini oma khayri rabbiin nu haa godhu oma gammachuudha ga rabbiin kiyya yoo rabbi keessa jiraate ga rabbiin keessa haajiraatu dubbii tana inshallah akkanuma garuu rabbiin nu kadhadhaa isinillee du'aayi nuuf godhaan jaa akka ga biiftuu fi biinii rabbii walii hiru du'aayi nuuf godhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qaalii biiftuun Abraham irraa himmuranne natti fakkaata gaa ishiin angaruu gaa dubbii ishiin itti bilbiltee takkallee ugan fiidiyoo takka argee juga inni ni lola garuu inni hin fedhu inni ansin fedhu jaani ishiin garuu gaanuma maraatti waan gaa abdiillee hutte natti hin fakkaattu abdii kutuu hin dandeessu natti fakkaate ugan akkatti ilaale inshallah rabbi abdii haa murachiisu isarra nama jaalanne jala maraatuun gaa maraattuu nama gootii obboleeyyan kiyya nama sin jaalanne jibbeeti sifirraa yoo nama jibbiteerra wayyaadha anamma naati ilmaaniitun wardaan haati bilaal obboleeyyan kiyya haati bilaaltun namni guddaan tun jechuudha gaa yoo abbaan bilaal si jibbee si quufe naan jee giddiin nifitti kadhadha hin kadhadhu rabbuma kiyyan qaba malee hin kadhadhu wallahi in kadhadhu kam akkuma jiru kanaan in kadhadhu isa jala deeme hoonni na quufe anillee numan quufa jechuudha eega bar jaalalti gamalachuun yoo jiraatte me oyitii miti obboleeyyan kee akkasuma yorin dogongorte naan jaalalti yoo garalachuu jiraatte me oyiti ammaa tunan odoo nama tokko taate bar ka'eetu biyya sanittuu deemuu biyyi sun bar afaani asii miti inuun dhiisu jechuudha gaa essa deemtaa ta biraatiif deemtaa maalii jeet dachii garagalchaa mitiire inuun dhiisu maaliin godhe yoo inni tiyyan qabaatiin tiyya qabaadhuun juun jechuudhaanu hin cinqu jechuu hin dararu eegaa maaliif hin dararare yoo garuu mi'aan nulachuu mi'aa walii qabaannee mi'aa walii nu keessa jiraatte walii mammaraannaa mitiire yoo inni naa mammaraate nanillee isaa mammaraadha anu jechuudha ati ilmaaniitu jechuudha haati hiyyeessaa ta'ii keessa bochii yanka ta'ii keessa dubbatatti illee wardaa yoo naan jettan dhugumaati iyyaas keessuman dubbadha garuu akka walchiifti dubbiin tuni inshallah biiftuu teenya tana wallahi rabbi sammuu ishii keessa haa dhiqu waaw makana kana mee du'aayi godhaa fi isinillee ni rabbiin namticha kanarraa ishii haa muru ishii haa hambisu maal gootii cinqamtanillee kadhadhee fi dide hin fedhu ja eega anillee ishii malee tasitti fuudhu hin jirtu jeeniti akkasitti kadhadhee fi jechuu kadhadhee naaf masaanuu taati malee siifillee masaanuun taatu jee nitingaa eega dide tana takkara nagootee maaree nagootee miirroo nagootee waan duraanii san guutuu gagguuree gaa dide ifirraan itti dhiise gaa maaliin godha jeetin callarraa jee gara na nyaatte garuu biiftuun tuni namni garuu jaalate akkatti maraatuun sammuu kan teessi xuyxi booda rakkoodha
insha Allah garuu rabbi irraa muru ammallee silaa ishiin duraaniif ga ummata oromootiif illee kabajaa gootee kabajjeen arrabsanii na gadhaabu naan jedhanii jettee gadhaabbatteellee anumaattu garagalchee kajeelchise jechuun ciyyoo tana qalbii ishiidhaa hin cabsu jeetin hamilee ishiin maaliif cabxii jeetin ni argatta jeen insha Allah efa inni nuu fuudha jee ka'e ni argattaa jeenitin kajeelchise jechuudha. Akkasitti ammallee inni dide qotuma isaati fuu arra ishii gammachiisuun qabaa jeetin lafaa kayanis ishii dhiisii na dhiisee baafatee jira inni eessa deemaa maal deemaa sagaleen inni ta'e sin jirtu hin beeknu gaamtu tana rabbii beeka waan inni deemuu fi insha Allah khayruma rabbi haa godhu haa hundaa'u maal jennaaniti gaa'ii wanni jennu hin jiru wanni jius hin jiru anuu jechuudha yoo inni naa bilbilee baatu sanuu isaa hun cinqu jechuudha calirraa jeetin firraatti dhiisee jiraadha ilmaan kiyya keessa insha Allah ishis rabbiin onni haa kennuuf tarraa murattuuni eega akka feetellee yoo taate jechuudha eega akka feetellee yoo taate bar anumatti irra lubbuudhaan tiisilaa inni ree ishirra bar anumatti irra lubbuudhaan uma tawaamee galmaa wajjiin hortee qabdu jechuudha tawaamee hojii dabarsite ishiin kallee ganama ol arganii ugaa'ee ni dandeessi irrallee muratu jechuudha ishii dhiisii anuu nan danda'a qalbii tantee tana sammuu ta'e tanatti hoo dhugaa himte waan takka ni muratta jechuudha eega yoo dhugaa qalbii ta'etti himte qalbii tantee fudhachiifte wanni tun hin taatu dhaabbadhoo jettee lubbuu tanteetti dhugaa himnaan khalaas wanni cinqu sammuu tanteetillee si rabbashu hin jirtu biiftuu teenya garuu rabbiin dhiifama haa godhuuf dhiifama godheef jira duraan illee dhiifama godheef anumaa deebee ishii kana kajeelchise garuu ishiin gaaf waan ishiin jettullee waa hin beeku itti bilbileetuman gaarra gaafadhuudhaa ta'a ishiidha biiftuu gaafottuu waan haaran sii qaba akkana jeenitin gaa akkasitti ittilleen himu yaani anuma bira haa geessu maleedha hootu jeenitu man biratti yaameetti mattilleen himu gaa daawwattoota kiyya waan ishiin naan jettu gaame ni laallagaayi waa takka hin jettu rabbi Ibraahimuu raa ishii aamuru malee du'aayi godhaa isin tanuma Alaikum salam. Nagaa fayyaadha. Telefoona wargaa gumee kan sitti bilbileen kaaftu maali? Eessan deemu jira? Erra sin agarre erran dhufne bar maaliif hafte jeetin akka miree nagaa? Akka mina gaagaaf daamaali goydu waa wacii miti erra bakkuma biraa jirtaa. Maaltu jira gaa waan jirani hawwaatiyya. Umaa hawwaatiyyan taa'u jira. Akkami bakka fagoo jirtan saa'u? Eessan dhaqaa? Eessa goydaanis har'a daruuri akkana bira dhuftuun barbaada.
Ani sarara daruuri akkana bira dhuftu naajaa fardiifin si barbaadan je. Gizee meeqan sitti dawwalee bar telefoonni ni amana yalaan kaastu. Nagaa wama gammachuutiin harkaasii qaba waan si gammachiisu malee waan gaan si gaddisiisu sitti wanni jaa mitiiti. Inshallah. Asiinini muree bilbilaanii muun hin taatu. Waan bilbilaanii manii miti. Wama wal bira dhufanii wajjin gatta'anii akkasitti qarbii takkaan gaa waliin haasa'anii malee. Waan fardiitii tafi qottu si jagaan ammaan tana akkanatti wacii tana keessatti bakka tiirtuun beeku sitti ni muree. Maali? Ani waan si gammachiisu malee waan si wanni juusii ni muuti. Garuu amma gaa bakka wacii akkanatti kun of tana keessatti akkamitti siimaa uree na bira dhufuu maa ooltate irra. Achi ndagini karaa deebii qottu. Maaliin siimaa waan akkatti himanii miti injeer waan halaalatti himanii miti waan gatta'anii wajjin qamaanii mirkaananii walitti himanii. Hin bulture odoon bullee dhufta. Laafitti naaseeniiti. Suutuma jiigoytu of eegaa hoottu. Gogiita Ibrahim nurraa jalaa dha'iiti. Ibrahim maal goonaa miti dhiisi nurraa achi kana deddeemu harma deddeemu gogiita biraati waan biraatiin harkaasii qaba waa'ee Ibrahimii miti. Waa'ee Ibrahim anuu halaas ofirraa dhiiseetiin jira jalaa dha'i nurraa achi. Dhiisi gogii nurraa kana kacinqiin deemu cinqumaan deemaa kutee nurraa iti maal jennaanii mitiiti kun anuu na biraa kutee maal goonaa miti. Sagaleen teetuun jirtu bar wacii malee waa takka. Hayyee hin turin gaa. Hayyee sin eegaan turin. Yalla hayyee nagaatti. Obboleeyyan kiyyaadhaa kunoo waan ishiin jettu ni dhageessanii. Ishiin Ibrahim wagga waa yaani yoggatti bilbilan kaa gurri dheerate ishii waa'uma Ibrahim tana waan akkuma godhuuf hin qabne haa duuba ilmoo ofii dhalellee ilmoo ofii dhalan yoo taatan hin danda'ani. Giddiin taaniin an jaaladhu fuudhii yoon hin jeene yoon ilmoo tiyyaan ammaan tan hin danda'u jechuudha inni jaalate malee feetu dullatti feetu haa taatu feetu waan feete. Waan feete haa taatu shandal ta'uudhaan dhalte haa taatu waan inni jaalate sanirraati intala duraa xiqqoo tanan sitti fuudhoo hin jeen abadan hin danda'u jechuudha. Garuu kana gaan ilmoon dhalee miti nama guddaadhaan maaliin godharee dide. Rabbi gaabi didee rabbumaa waliin hin fedhin isaanii insha Allah keenya kana gaabiinii keenya jaalatamaa kanaan rabbi walii haa fedhuu du'aa iluuf godhaa jajjabeessadha uummata Oromoo qaqqaalii isin du'aa idaan nu bira jiraadhaan isiniin jaawwanni isinii dhaammadhu tanuma insha Allah uummata kana rabbi walitti haa urgeessu. Ummatuma lameen kana walitti fuunee gaa azuuza isaanii gaa insha Allah bashannannaa obboleeyyan kiyya gaa biiftuu rabbi sabbataan garaa haa hidhu Ibrahim jalaayi maaliin godhaaf gaa wardaan natti garagaltelle jechuun ishii waan oolamuu garuu arrabbiin na argaa itti garan gallee dide Ibrahim osoo na birallee jiraate hoyyaan na biraa'uu fagaate ilmaan isaati biraa'uu fagaatee jira. Waanin godhuuf hin qabu jechuudha garuu an akka ishiin deddeemtu akka ishii wanni ettullee qalbii ishii cabtullee hin fedhu mucaa keenya bareedaa kana inninis fuudha fedha ishiinis waan heeruma feetuuf jecha walitti fuunaa jeetin nasiyaa isaan iddutti yaade jechuudha yaadee fi rabbiin walii isaan haa fedhu inshaallah garuu isin du'aayin nu godhaadha akka isaan wal argatan inshaallah du'aayin nu bira dhaabbadhaan isiniin jaagaayi wardaan teessan gaa arda kunoo
oduu gammachiisaa kanaan isinii gaa dhufte insha Allah rabbiin biini fi biiftuu haa gammachiisu jaawadhaa gaa walii argachiisee isaan lachuu waliin haa gammachiisu jaa du'aayii nuuf godhaadha insha Allah gaa hangan gaa fiidoo biraatiin isinii deebi'u bureeyyan kiyya nagaannaa turaan isin